هي نفسي نفسي أدين بيا وين الران فبانك باتي بانك دياتي لفردي كينيا لنمني كرما بدري لا عيبولا لبوت لاني مالي namni gaararraa qolee gaarri namarraa qolee inta rasuu inni dhufi diina biyyarraa lole kan waamanuu dhawwanne gaafa sennaa balmicha magasaa micha seenaaf gaafuma maaksa duuchaa sabni koolola dhaqee yobbaastaaf karaa maqee fardasaan gogobbise Samuuturaa toora dha'ee gorbisiiti. Qabbeejimaa kallacha toora waajjuu. Dharayyee bisbis toora waajjuu. Gazraazmaach masqaloo xinnayyoo toora dha'ee gorbisiiti. Dajjaammash galataa qorichoo yookiin eessumni abbichuu. Toora dha'ee sillaasee fi baraan barash naqaash qaachuu. Toora dha'ee raayyaati. Aanaa warra jaarsoon hoogganamuun warreen duula xaaliyaanii jala dhaabbachuuf gara dirree lola xaaliyaanitti qajeeledha. Warreen kun galmeen seenaa isaanii yaadatu jecha kabajamtoota hordoftoota keenyaaf har'a qabannee kan dhiyaanne gooticha seenaan gootummaa isaa himameen xumuramneef mucaa xiqqaa seenaan isaa waraabameen dhumne kan barreessitoonni yookaan galmeen seenaa Itoophiyaa isa yaadannee Awurooppaa fi barreessitoonni ardii warra dhiyaa keessaa seenaa isaa galmeessanii katabanii nu biraan ga'an tokko simtaan qabu himna. Mucaan kun Abbichuu Bayyanaa Qorichoo Jimaa jedhama. Abbichuun Bayyanaa Qorichoo Jimaa Arimeetti naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra jaarsoo keessatti toora dha'ee Sillaasee jedhamutti bara 1912 dhalate. Ijoolleen yeroo turetti urufa kuyyuu mandaryaanaatti fardeen kormaa gombisuun oolaa kan itti hin qaqqabne ture. Ari'ee waraanuu malee dheenfee jalaa ba'u malee qabamee irra ga'amee hin beeku. Warri isaas midhaan lafatti mitii dhagaa irratti darbanii kan marguuf ture. Qe'een isaanii looniin guutamaadha. Sooreyyiidha. Lageen isaanitti dhiyoo ta'an keessaa lagni sadii isa tokko. Lagni sadii guunnaan nama mitii simbirri ce'uun hin kajeelu jedhama. Barreessaa seenaa kanaatti obbo Shaashoo Taaddasaa akka himanitti Abbichuun goota bishaan yaabbatee dargaggeessa ce'uu danda'udha. Ulee qolannaan dargaggeessa kana keessatti. Onnataawaa hunda hin sodaanne ija jabeessa amalaan garuu bareedaa bifaanis kan asabee hin qabne dheeraa lacceedha. Hirmaannaan ilmaan Oromoo duula warra Xaaliyaanii faccisuu hiriiran ilaalchisee Lacanee Joobir bara 1889 kitaaba isaanii fuula 214 akka barreessanitti akkasumas barreessaa warra Awurooppaa Adolfi Paalaski waabeeffachuun akka kaayetti Xaaliyaanonni xiyyaarota lola isaaniitiin uummata Tigraay fi xalayaa yaadaa sossobbii qabu raabsaa akka turan hima. Sirumaa ijoolleen Oromoo fi Amaaraa isaan cunqursaan akka Tigraay dhufanii fi Xaaliyaanonni garuu waaqarraan ergamanii bilisa isaan baasuuf akka dhufan hin seenessu. Goonni lafti Oromiyaa magarsite kun garuu sossobbii fi soba Xaaliyaanii kana liqimsee buluu hin dandeenye. Xaaliyaaniin biyya bal'inaan qabachuuf yoo weerara geggeessitu Abbichuun dargaggeessa umurii 16 ture. Oromoo weerara Xaaliyaanii qolachuuf Tigraayitti argaman keessaa Abbichuun dargaggeessa Salaalee isa tokko. Umuriin isaa xiqqaa ta'us beekamtiif gootummaan isaa garuu jabaadha. Jabaa seenaan isaa akka gootota kaanii ol ka'ee hin faarfamne. Biyya isaaf yeroo isaatti waan guddaa hojjete. Sababii inaaffaa girraa fi of tuulummaaf tuffiin kan ka'e maqaan isaa galmee seenaarraa akka warra kaan hin faarfamne. Akka nama homaa biyyaaf hin hojjenne nama seenaan isaa akka ibidda baadiyyaa daaraan dibameeti. Abbaan Abbichuu Bayyanaan gootaa fi hoogganaa waraanaa ture. Weerara Xaaliyaanii dura dhiibamanii yaalamaa eegga turanii booda aadaa sirna awwaalchaa fi boo'icha Salaaleetiin geggeessaa gootaan taasifamee fi awwaalamanii. Akkuma aadaattu ilmi jiru maqaan abbaa hin badu jedhama. Abbaan isaanii duunaan raayyaan aanaa warra jaarsoo
hangafoonni abbichuu lamaan akka hoogganan taasifame. Waraanni Salaallee fi Bagmaadur olaantummaan durfamaa kan ture Raas Kaasaan ture. Warri Jaarsoo garuu Dajjaammash Abarraa Kaasaaf yookaan ra'asummaa kennanii turanii. Xaaliyaaniin bara 1928 Itoophiyaa yoo weeraru warra mar'imaan isaanii gubate keessaa obbolaayeewwan abbichuu isaan seenaa sirreetti isaaniin kaasne akkuma ta'an barri isaa dheeraa ta'uu isaarraa kan ka'e Salaalis isaan irraanfataa jira. Akka goota faarsutti maqaa isaanii kaasee sirbee fiirasi. Gubaa jaalala biyya isaaniif qaban kan obboleeyyan lameenii isaan kana hubatu. Abbichuun anis duulu malee jedhee qabaan dadhabe. Haadhi abbichuu ofii isaaniitti sossobanii yoo dadhaban jaarsa isaa gaafachiisan. Abbichuun garuu bakka obboleeyyan kiyya itti kufan argu malee isaan yoo kufannatu isaan kaasa. Ani yoon kufe isaantu na kaasa. Biraa hin hafu jedhee didee diddaasaa yoo argan haati isaa Dajjaammash Abarraatti imaana laatanii ijoollee dhiiraa isaanii sadan eebbisanii ija isaanii imimmaaniin guutame sukkuma imimmaan fuula isaanii guute waan dabboo ofirraa naxaa fi onnee isaanii sodaan hollatu obsanii ittisa isaa geggeessan. Abbichuun obboleeyyan isaa lameen irraa imaanaa kan laatame reefu dargaggeessa lafaa ba'uu fi dirree waraanaa argee kan hin beekne waan tureef ji'ootan inni maayicaawu turettis haati abbichuu yaadaan garaa ishii raasee gamsiifnaaniif akkana jette. Abbichuu nagaa ijarra yookaan yaadarra na hin marmaarini achittuu nagaa qoreensi waraanini. Abbichuu nagaa tokkeerra marmaarini abbichuu nagaa tokkeerra marmaarini dachittuu fayyaa nagaa qoreensi waraanini. jedhanii yaadaaf yaaddoo qaban abbichuudhaaf sirbanii. Asmaaronnii fi tiksoonni Salaalee yaaddoo haadha kana sirba godhatanii biyya waliin ga'anii. Sirbi kunis weellistoota kanneen akka Abbabachi Daraaraa, Laaggasaa Abdii fi kanneen birootiin weellifamuufiin yaadni jalqabaa amma ta'e geeddarame. Maqaan abbichuu garuu innuma keessa jira. Abbichuun barnoota ammayyaan biyya keessaa baratee ture. Sadarkaa olaanaafis Awurooppaa biyya Firansii deemuuf barachaa osoo qophiirra jiruutiin Xaaliyaaniin Itoophiyaa kan weerarte. Kanarraas kan ka'e dirree barnootaa dhiisee dirree waraanaatti qajeelee jireenyi ilma namaa takka akka karoorsan ta'uu baatus karoora ishiitiin filannoo daandii ishiirra nama yoo ooltu kan abbichuu ragaa ta'uu danda'a. Abbichuun obboleeyyan isaa lamaa waliin duulus Dajjaammash Abarraa waliin jaalala guddaa qabu ture. Addas hin ba'an ture. Umuriin abbichuu dargaggeessa ta'us bilchinni sammuu isaa garuu baay'ee nama dhiba. Umurii fi hojjaan isaa illee kan waliin simne dargaggeessa fageessee waa'ee biyyaa yaadu ture. Salaalee gootan qaban jedhan keessaas abbichuun isa jabbicha. Raayyaan dha'ee kuyyuu biratti Daaroo Waajjuu Qacamee Hosee gammoojjii ollaa fi guutuun aanaa warra Jaarsoo fi Abootee ka'ee gaalaa isaa kan farda qabu fardatti, kan harree qabu harreetti, kan gaangee qabu gaangeetti, kan homaa dhabees gateettii fi mataa isaatti baatee ji'a 7 deemee eega turee booda gaarreen Ambaalangee naannoo Tigraay keessatti argamu ta'ee Oromoon kan ofii dhiisee Tigraay iyyuu bilisa baasuuf akkanaan Ammachiisa garbuu eessaan darbu lafee baachaa saafuutti naasadhu. Ammachiisa garbuu eessaan darbu lafee baachaa saafuutti naasadhu. Ammachiisa garbuu eessaan darbu lafee jaagamaatti naasadhu. Ammachiisa garbuu eessaan darbu lafee jaagamaatti naasadhu. Iddoo dhaloota Alulaa Abbaa Naggaa kan taate gammoojjiin Tambee loltoonni abbichuun bu'an Ambaa Dorromaa irratti Xaaliyaanii waraananii. Dirree waraanaa kanarrattis loltoonni weerartoota hedduun isaanii madaa'anii kaanis yoo du'an gara Itoophiyaatiin Xaaliyaanonni Finfinnee seenuu ishii osoo hin argin kabajaan biyya isaaniif kufanii. Kanneen keessaas obbolaayyaan abbichuu keessatti argamu. Obboleessi isaa tokkichi haa booji'amu yookiin haadhu namuu amma har'aatti hin beekuu hin dandeenye. Kan isa tokko garuu reeffa isaa abbichuun argatee qilxuu tokkotti jalatti awwaaleera. Dirree waraanaa kana irratti
wareegamni Tambee Dabra Ambaatti ture. Kanaan boodas halkan guyyaa dhagaa awwaala obboleessa isaa cinaa jiru taa'ee obboleessa isaa as buuteen isaa dhabame yaadaan gaddaan liqimfamee dabarsaa ture. Gaddi abbichuu keessa isarras darbee bishaan midhaan isaa afaan isaa hin seeniin guyyoota 2 dabarse. Waa'ee abbichuu imaanaan kan itti laatame Dajjaamma Shabarraan baay'ee waa'ee mucichaa isa yaaddesse. Bishaan midhaanis lagatee abbichuu kan ture. Waa'ee obboleessaa 4 osoo hin dhageenye midhaan isaas ta'e bishaan hin tuqin jedhee waan ofumaa waadaa ofii galeef. Raayyaan Itoophiyaaf yeroo sana mindaan ji'a kaffalamu qarshii 1 qofa ture. Mindaan isaanii kunis ga'uu baatus akka ta'etti ji'a tokko ittiin turuun hin dirqama ture. Loltoonni Salaalee Dajjaamma Shabarraa jalatti hiriiran garuu lakkoofsaan 20,000 ta'anis kaffaltii homaa hin fudhatan ture. Tacaanee Joobirtuu bara 1989 kitaaba isaanii fuula 131 irratti barreesse. Hooggantoonni raayyaa warra Jaarsoo obboleeyyan abbichuu lameen raayyaa isaanii biraa waraana guyyaa tokkotti waan dhabaniif namni raayyichatti geggeessu argachuu tokko rakkoo biraa ture. Kanaa dura dhiichisanii sirbuuf dhiichisni Salaalee fi shubbisni Salaalee raayyaa sana bohaarsaa ture. Gaddaan liqimfamee raayyichi callisaan haguugame. Toora do'annoo isaanii callisuu fi gaddi liqimsee sirbiif geerarsi boo'ichaaf gaddatti jijjiirame. Masaanqoon taphattoonni toora bultii isaanii waca gammachuuf kolfaan miira guutame irra taphachuun galgaleessan. Du'a obboleeyyan abbichuun booda callisa nama sodaachisuun guutameera. Hunduu koommoo guungumee aariin gubachaa fi yaaddoon guutame malee wal hin dubbisu. Hunduu akka nama walitti bu'ee fi walitti mufatee ofii isaa haasa'a. Garaan isaa aariif xiiqii fi haaloof ba'uuf ofiin cinqameef oolata. Salaalee xiiqiin isa qabe akka qeerransa dhaltuu Xaaliyaan irratti haaloo ba'uuf garaan akka korma lola fedhee lafa haadhee booratu barooda. Da'annoo Xaaliyaanii diigee isa godha. Dajjaamma Shabarraanis qormaata guddaatu isa mudate. Qormaata isaan mudate isaan kunis raayyaa warra Jaarsoo hooggantoonni 2 isaan waraana guyyaa tokkoon dhabuu isaa. Obboleeyyan hooggantoota raayyaa warra Jaarsoo abbichuu gaddaan midhaan bishaan didee waaroo uffatee taa'uu isaa ture. Hooggantoonni raayyaa nama biroof dabarsanii kennuu yookaan nama biroo muuduun ni danda'ama. Abbichuu yoo mufate immoo hanquutu uumama. Kanaafuu Dajjaamma Shabarraanis jaalala qabaniif hir'isuu hin barbaanne ture. Abbaan abbichuu raayyaa warra Jaarsoo yeroo dheeraaf hoogganaa turaniiru. Abbaan booda immoo obboleeyyan lameen wal ta'insaan waraana dirree Maayicaawu eegalanii ciminaan raayyicha gaggeessaa turanii. Kun rakkoo guyyaa tokkotti uumameen diiganii nama birootiif aangoo kennuun ammoo amantummaa fi fudhatamaa warra abbichuuf qaban raayyicha salphaan irraanfachiisuu hin danda'amu. Kunis dhibee biraa ture. Dabra Maariyaam gaarii bakkalaa ilma wayyaa. Abbichuun hooggantummaa raayyichaa irratti kennamuuf ammoo reefu dargaggeessa waggaa 16 waan tureef raayyaa hidhataa fi leenjii cimaa qabu Xaaliyaanii fuuldura dhaabbachuu hin danda'u isa hin madaalu turaniin. Dajjaamma Shabarraan dhimma abbichuu raakamaa turanii fi mala dhabnaan jaarsolii fi goorsitoota yaamanii marii bal'aa gaggeessan. Abbichuun gaara qe'eetti erguuf rakkoon Dajjaamma Shabarraa. Abbichuun dargaggeessa reefu waan ta'eef Xaaliyaanonni jalaa miliquun shiftoota Tigraay fi jalaa ba'uun yookaan raayyaa warra ba'uufis kophaa isaa waan itti ulfaachuu danda'uuf ture. Waan godhu wallaalee rakkamnaanis abbichuun karaatti yoo ta'e ammoo haadha abbichuu ija guutuu ilaaluun guddaan akka itti ulfaatu ni beeku. Miseensa raayyaa warra Jaarsoo keessaa tokko Gargaaraa Adoolf Paalask yookaan Haabtaan Macoo Tigraay abbichuu amansiisanii midhaanis bishaanis akka wal argisiisan waadaa galanii ture. Abbichuun bira deemanii sababii maaliin akka amansiisan hin beekamu halkan guyyaa bakka kophaa taa'aa turee fi awwaala obboleessaa isaa irraa ka'ee raayyichatti makame. Abbichuun obboleeyyan gadameessa tokkoo fi lammiilee isaa Xaaliyaaniin du'an saamamee midhaan bishaan afaan isaa seenuu miseensota raayichaa keessaa dargaggoota 200 yoo isaaf kenname qofa akka ta'e Dajjaamma Shabarraatti hime.
Dhimmichi garuu ga'eessotaa fi manguddoota tokko tokko garaa hanqatee ture. Dajjaamma shabarraan garuu hiikoo waan argataniif gammadanii waan inni gaafate akka guutamuuf waadaa galaniifi. Kan nama dhibu garuu bakka obboleeyyan isaa bu'uun raayyaa aanaa warra jaarsoo hoogganuu hin fudhate. Raayyaan abbaa isaa eessumni isaa. Galataa Qorichoo fi Qaccammash Shee Huseen Abbaa Warquu akka hoogganamu eeyyame. Qanyaammash Shee Huseen Abbaa Warquu abbichuun loltoota 200 Dajjaamma shabarraa yoo eeyyamsiisu namoonni jajjaboo yoo mufatan argee taf jedhee lafaa ka'uun umurii dargaggummaa fi ga'eessummaa yookaan jaruma dhugaadhaa dhugaatti ilaaluuf garagaltee akka qabuu fi akka fedhii ofii ta'uu akka nama daangessu ofumaafuu ammarraa yoo dargaggummaa isaa onnee guutuu akka lolaa turan himuun ilma isaanii hangafa abbichuuf laachuu isaanii gaafa ibsan hunduu yaada jijjiirrate. Abbichuun jaarsoliif tuffii qaba yaada jedhus cabsuu danda'e. Abbichuun eeyyama Dajjaammash gaafa argatu gammadee gadda obboleeyyan isaa garaatti liqimsee sangoota 3 qalee raayyaa isaaf kennuun loltoota isaa 200 nyaachisee fi obaasaa sirbaa buluun gara barii loltoota isaa qabatee geeraraa do'annoo xaaliyaanii cabsanii seenanii. Abbichuun da'annoo diinotaa cabsee kan seene dagachiisee fi riphee loltummaadhaan ture. Xaaliyaaniinis sodaan hollatanii isa qabuu fi miti dheeffanii jalaa ba'uun filannoo isaanii ture. Yoo isa dheeffan inni waan isaan hordofuuf ari'anii guutummaatti namoota nagayaa fi qabeenya mancaasuuf gadi ta'anii. Xaaliyaanonni yoona mootichaa fi raasonni tarkaanfii abbichuu fudhatan dhaabsisuuf to'annoo jalaa akka oolu ajaja dabarsan. Abbichuun garuu urrii gannaatti ta'ee qabamuun dhibee sossobanii amansiisuuf ta'ee humnaan qabanii akka hidhamuun fidan ajaja dabarsanii. Miseensonni raayyaa abbichuu ta'uun hooggantoonni mootummaa gameeyyiin abbichuun sadarkaa kanaan lola kana hin dhaabu taanaan balaatu bu'a jechuun abbichuu sossobbii fi mala maltee addaan qabuuf yaalanii. Abbichuu marisanii amansiisuun raayyaa isaatti isa makaa turanii. Kan hunduu caala nama ajaa'ibu garuu Itoophiyaa waraanuuf waraanni baatiloonii tokko ajaja isaa lammiilee Xaaliyaanii ajjeese miseensa raayyaa abbichuu ta'uu isaa ture. Xaaliyaanii irraa meeshaa buufatuuf nyaata garaagaraa argatan humni raayyaa isaanii caalmaatti cimee baandonnii fi xaaliyaanonni irratti tarkaanfii fudhatan ture. Hammaachuu fi karaa darbuu waan isaan dhorkeef mudamuufitti taanaan xaaliyaaniin xiyyaaraan summii gaazii gallakkistee uummatatti dhibee taate. Sababii kanaan abbichuun tarkaanfii hamaa loltoota xaaliyaanii irratti fudhate jedhame. Abbichuun diinummaa xaaliyaaniin dabalatee kan lammiilee Itoophiyaa tokko tokkos ta'ee mooticha dabalatee hooggantoonni yeroo sanaa ajjeesuuf isa barbaachisaa turanii. Haa ta'uuti abbichuu namni arge jedhu hin turre. Abbichuun salaalee shawaa kaabaa warra jaarsootti Tigraay deemee xaaliyaaniin irriba dhorkee hooggantoota biyya keessaattis yaaddoo sodaan turte. Maqaan abbichuu lafaa fi samii Tigraay irra darbee magaalaa Roomitti beekamtii isaa waan guddaa dhufeef loltoonni miseensa raayyaa isaa Raas Kaasaa, Raas Siyuum Mangashaa fi Dajjaamma shabarraa gananii abbichuutti makamanii. Haayile Sillaasees ta'ee raasonnii fi Dajjaammashoonni abbichuutti hidhata itti murteessanii ture. Abbichuun bubbee hin qabamne obomboleessatti ta'e. Obomboleessaa fi bakka rooba gannaa da'annoo xaaliyaanii xiiqee tarkaanfii gaazisummaa xaaliyaaniin xiyyaaraan lammiilee Itoophiyaa irratti fudhateen hooggantoonni Itoophiyaa ittiin yaadanii. Abbichuutti hadhaan itti murtaa'e. Baatilooniin 4 raayyaa isaatti makamee gootonni garee abbichuun hoogganaman Haacaalee Joobir akka barreessetti icciitiin isaa ifa ta'uu baatus miseensa raayyaa ittisa biyyaa keessatti walitti bu'iinsi kan gurmaa'in itti gaafatamummaan isaa abbichuu. Lammaffaa Jeneraal Tasfatsiyooniin kan hoogganamu loltoota ijoollee Maqalee. Sadaffaa Jeneraal Gaashawoon kan hoogganamu loltoota ijoollee Goojjam Daamoot. Afuraffaa Jeneraal Warquun kan hoogganamu loltoota ijoollee Salaalee. Dubbiin raayyaa cimsachuu isaa Haayile Sillaasee birattis ta'ee xaaliyaanota birattis sodaa guddaa uumee sodaa jiraachuu fi jiraachuu dhabuun raayyaan dargaggeessicha asiin darbe yoo jedhan baandonniif xaaliyaanonni waan qaban gadhiisanii wallaaluun hollachaa oolanii buluun abbichuu qabanii duubatti deebisuuf yaalaa kan turan keessaa Dajjaazmaach Abarraan isa tokko ture. Humnaan yaaluun gowwummaa akka ta'ee fi mucaa imaana haati isaa itti kennite waan tureef abbichuun sanaan akka hin danda'amne waan bareef Abarraan baay'ee dhukkubsatee jedhaatii itti himaa jedhee yaadaaf shaalummaan malee. Dhuguma
malichis hojjete. Abbichuun jaalalaaf kabaja qabu ofirraa kan ka'e oolee buluu hin dandeenye. Fiigaa holqa Adajjaazmaach tasa osoo isaan hin yaadin itti seene. Abbichuun kophee shabaxii hidhatee kofoo gabaabaa qaama isaatti maxxante kaa'atee kootii bal'aa qabattoo loltootaatiin mudhii ittiin jabeeffate hidhatee rifeensa mataa isaa cabree sanaan holqa Adajjaazmaach keessatti tasa ol seene. Yoona Adajjaazmaach ta'ee jaallonni isaa bakka ta'anitti akka nama bakakkaan dha'ee rifatanii goganii hafanii kan taa'ee jiru bakka taa'etti kaa'uu dadhabee kan dhaabbates gogee muka ta'ee xiqqoo erga tasgabbaa'anii ni booda Adajjaazmaach Abarraan jaalleen isaatiin mallattoo ajajaatiin hidhi jedhu dabarsanii fi jaalleen Adajjaazmaach nama dabalataa yaamuuf fiigichaan holqaa ba'ee harka ol qabee namoota abbichuun marfamee holqichatti ol deebi'een booji'amuu isaanii yoo baran Adajjaazmaach Abarraan abbichuu booji'uuf turan lakki dhiisi jedhanii. Abbichuun lammiilee isaa yoo dararamanii fi obboleeyyan isaa yoo dhabu aarii waan itti dhagayameef xaaliyaanii biyyaa baasu malee bultiin akka isaaf hin taane murteessee ture. Dajjaammaasitti fakkeenyaa yoo itti mooticha Haayile Sillaasee biyya hoogganan waraanni cimaan raayyaa Itoophiyaa fi xaaliyaanonni fi baandonni waraana cimaan raayyaa Itoophiyaa fi xaaliyaanonni fi baandonni jidduutti gammoojjii Tambeel hambaa dorgomaa fi Abiy Adiitti yoo gaggeeffamuu fi namoonni hedduu yoo dhuman ittisa malee hin haleelinaa. Ji'a 2 fi 3 dasee akka turan ta'uu xaaliyaanonni harka naa haa qabu. Silaa kamtu caala ani namni yoo du'e ta'ee ilaaluu hin danda'u jedheen. Ani mootii miti loltuudha. Sanuu loltuu keessan kan reeffa dirree waraanaa argee salaalee ka'ee gaafa dhufu lollii fi obboleeyyan keessa dhabeera. Fuulduratti malee duubatti deebi'uun naaf hin ta'u. Amantummaa kiyyaafis siif malee eenyuuf miti. Ani siif nan du'a. Deebi'i siin hidhaa kan jettuuf garuu eessatti deebi'a? Iddoon itti deebi'u mana maalan qabasi. Asittis achittis ibiddaa. Osoo boba'u namni osoo du'u akkamittan danda'ee deebi'a? Raasiyyuumii fi Raas Kaasaan yoo waraana natti erganis ani biyya tiyyaafan xaaliyaanii waraanaa jira. Isaan ammoo diina dhiisanii yoo na waraanuuf ka'an haa dhufanii. Haa ta'uutii garuu abbichuun isaan waliin diinummaa hin qabu jedhii itti naaf himi. Haadha ta'u yoon argu dhabe dirree waraanaa kanarratti kufuun gammadaa akkan ture itti naaf himi jedhee Dajjaammashitti hime. Salaaleti jatti garuu du'a keessa darbee ta'uu deebi'uun kiyya hin oolu jedhee holqa Dajjaazmaach Abarraa keessa jiru gadhiisee ba'ee. Garam akka deeme garuu hunduu hin beeku ture. Akka nama hafuurri irra bu'ee deemee bakka deemsisaa malee namnu hin beeku. Abbichuun loltoota 2,000 ol qabatee gammoojjii Tigraay keessa naanna'uun Abiy Adii irra jira yoo jedhan Ambaardomaa yoo jedhan Maqalee jira yoo jedhan Maayicaa'utti mul'ata jedhamee haasa'ama. Bakka dhaabbataa hin qabutti akka galaana gannaa hin jiru osoo jedhanii irra ga'ee isaan gangalcha. Abbichuun argachuun xaaliyaanii fi baandota diinaa isaa ta'anii fi Itoophiyaan kottuyyuu ulfaate ture. Dargaggeessi Oromoo kun gaarreen Tambee irratti xaaliyaanii haleelee erga ture booda loltoonni Itoophiyaa Maayicaa'utti akka walitti qabaman yaamichi waan dhiyaateef raayyaan abbichuu ajaja raayyaa Itoophiyaa ala ta'us loltoonni isaa oofee gara humsichaatti qajeele. Haayile Sillaaseettis dabalatee raasonni shiftaa jedhanii kabaja Dajjaammash Abarraaf qaburraa kan ka'e waraana cimaa Itoophiyaa fuuldura jiruuf qophaa'e Maayicaa'utti malee imalchiisee baay'ee ulfaataa ture. Halkaniif guyyaa imalan. Maayicaa'u irratti waraanni gaggeeffame loltoota Raas Imruu Haayile Sillaaseen hoogganamuuf ala loltoota Raas Siyyum Mangashaa, Raas Mulugeetaa Eeggazuu fi Raas Kaasaa Hayiluun deeggaramuun xaaliyaanii qaanessuuf rukutuuf mariin taasifameera. Abbichuun dargaggeessa muudama hin qabne lakkoofsa raayyaatiinis taanaan raasota kaaniin gadi ta'us injifannoo dirree waraana Maayicaa'uuf barbaachisummaan isaa garuu guddaa ture. Gootonni waraanicha irratti hiriiranis waraanota xixiqqoo kaan irratti isaan mudatu hunda qoolachuun Maayicaa'u lafa akka Adwaa lammaffaatti lakkaa'amutti ga'anii
Fuuldura loltoota Xaaliyaanii duubaan baandonni rasaasa itti roobsanis abbichuun faa garuu duubatti hin deebine. Lubbuun goototaas wareeguun du'annoo Xaaliyaanii cabsanii seenuun balaa itti buusanii. Haa ta'uutii karaa Itoophiyaanotaatiin deeggarsi waan taasifamaafii hin turreef Jeneraal Tasfatsioonii fi Jeneraal Gaashaawun du'aan saamame. Waraanichi gaaf xumuramu Salaaletti deebi'e. Haile Sillaaseen marii waltajjii waraana isa dhumaa Finfinneetti osoo hin deebiin kan geggeesse Shawaa Kaabaa fi Fiicheetti ture. Fiichee irratti darbuun kan filatames haalli teessuma isaa namaaf miti jaldeessaaf mijataa waan hin turreef Xaaliyaaniifis bu'aa ba'iin Salaalee kan salphaatti yaalamu hin turre. Namni isaa haala teessuma lafaatiin miijaan argates kan isaan dabarsu miti. Tacaanee Joobir kitaaba dhalataa Cheek Riippaabilik Adolf Paalaski Abashik Odees jedhu afaan Amaaraatti yaa Abashaa jabduu mata duree jedhuun hiiken keessatti Koloneel Konovaaliin waraana abbichuu bittinnaa'ee ture maal ta'anii silaa lubbuun deebi'an immoo taasa badeeraa tulluu tokkorra guyyaa guutuu taa'aa oolanii hafuura baafachuu fi raayyaa isaa hurufaa fi lafa diriiraa Salaalee amma ijji isaa dadhabutti ilaalaa erga oole. Nama hafuura isaan ga'uun garuu hin arganne. Cimina abbichuu beekaa waan tureef garuu abbichuun duuti ni fudhatti jedhee hin yaadne ture. Isattis yaadda'uu hin galle ture. Loltoonni abbichuu gaarreen adda qoqqoodaman guyyaa gara warra jaarsootti yaa'aa turanii abbichuun hoogganaa isaanii garuu isaa waliin hin turre. Duras dirree waraanaa gaafa jiru garee diinaatii yookaan Xaaliyaaniin ta'ee Itoophiyaanotaan tokko tokkoon haalaan adamsa waraanaatti wal qabatee garagartee yaadaa qabu waan tureef tarii aduun gaafa dhiitu gaaddisa ishee keessa yaada malee jaarsootti galuuf fedheeti ta'a. Adolf Paalaski wabeeffatee kan barreesse Tacaanee Joobir akka jedhutti loltoonni abbichuu hedduun isaanii dirree waraana Qorbootti azaba Raayyaa irratti aarsaa guddaa kaffalaniiru. Haile Sillaaseen duraan ajaja raayyaa Itoophiyaa ala gareen abbichuu socho'uu isaatiin jibbinsa qabuuf loltoonni abbichuu kophaa hafuu isaaniitiin garuu ganee hin deemne diddaan turanii abbichuun tarkaanfii haleellaa diinaa irratti fudhateen akka dhaabuuf Haile Sillaaseen fedhaa kan ture dubbichi karaa nagaan hiikuuf yaadaa ture. Xaaliyaaniin kaabaa ka'ee Finfinnee galuuf kiiloomeetira 300 hin caalle isaa fi uummataa fi loltoota osoo addaan hin baasin xiyyaaraan rukkuun sossobee karaa nagaatti deebisuuf booda gara Haile Sillaasee taanaan raayyaa weerartuu Xaaliyaanii isa biras akka ga'u hin hafne gaafa dhiyaachaa deemu yoo hubatu abbichuun eenyuma caala biyya isaatiif wareegama kaffalaa akka ture amaneera. Miseensonni raayyaa biyyattii fi hiriyoottan firoonnii fi obboleeyyanii fi jaalleewwan isaanii dirree waraana Tambee irratti wareegama kaffalan ni dhaban. Carraa awwaalaallee hin arganne waan ta'eef galgala ibiddi qarqara ta'anii galaa kaayee shumburaa qaaccisaa misaanqoon deeggarsa sirba Salaalee abbichuu faarsuun kan buufatanis tokko lama turre. Olaantummaa gootota isaa faarsuun kan jaalatu Salaalee mootummaa Haile Sillaaseen biyya irraanfachiisuuf abbichuu faarsuu fi beeksaa turan. Xaaliyaaniin biyya gaaf baate dhuguma dargaggeessi kun sirbamaa fi ture jedha Tacaanee Joobir. Sirbi sirbamaa fi tures abbichuu darraa kan jedhudha. Afaan Oromootti yeroo hiikamu abbichuun beekame jechuuti jedheetii kaa'ama. Hoogganaa Kambaataa kan ture Dajjaan Mashmashishaan wareegama egaa awwaalicha raawwatee booda ijoollee Kambaataa gootummaa abbichuu argan yoo dhugaa ba'an loltoonni Kambaataa Xaaliyaaniin marfamanii bakka seenaa dhabanii loltoonni abbichuun hoogganaman dhaqqabanii fi Xaaliyaaniin mo'adhe jedhee gammachuu fi gootummaa Xaaliyaanii dhugaa ba'ee ture. Abbichuun garuu dirree waraanaa kanarratti lubbuun hin dabarre. Qanyaammash Sheek Huseen Abbaa Warquu waraana dirree lola Maacaaw irratti Xaaliyaaniin lolaa osoo jiranii rasaasni ijoollee raayyaa irraa dhuka'ee akka ilma isaanii Warquu hin rukunne ofii fuuldura godhuun lapheetti fudhatanii ilma isaanii du'a jalaa baasanii ofii arrabdi isaanii gogee. Dubbii keenya irratti walloof raayyaan Haile Sillaasee akkuma jibbanitti innis akkuma isaan sodaatetti sirnichis jigee. Abbichuun nyaata meeshaa waraanaa fi maallaqa do'annoo Xaaliyaanii cabsuun raayyaa Itoophiyaaf geessee hiraa ture. Dhimmi kun hundis Xaaliyaanii kan ta'e Dajjaammash Haile Sillaasee gugsaaf mataa dhukkubbiitti ta'ee ture.
Abbichuun raayyaa Itoophiyaaf amanamaa goota biyyarraa diina faccisu odeeffannoo baandaa fi xaaliyaanotaa salphaan cabsee seenuun balaa buusee qabeenya isaanii fi lubbuu isaanii saamaa ture. Quunnamtii Haayile Sillaasees ta'ee hooggantoonni olaanoon Itoophiyaa dirree kanarratti teelegiraamiin isaan taasisan tokkoon isaa xaaliyaanota harka qaqqabaa ture. Xalayaan Haayile Sillaaseen bitootessa 24 Raasimmiruu barreesseen ergamaan farda yaabbatee gulufaa harka basaastota Dajjaammash Haayile Sillaasee kuusaatti kufe xalayichi gaa'ufiin osoo fiiganii abbichuun irra ga'ee balaa itti buuse. Haa ta'uutii garuu abbichuu kan qaqqabaa turan waan tureef xalayichi Maarshaal Baadiloo harka galee icciitii loltoota Itoophiyaa barame. Quunnamtiin loltoota Itoophiyaa icciitiin jedhame hundi harka diinaa galaa waan turaniif kisaaraa Itoophiyaanota irra ga'aa ture salphaa hin turre. Dajjaammash Abarraan gootota kan baataa fi loltoota abbichuu sangaa qalanii daadhii naqanii eegaa turanii. Abbichuunis akka isaan bira dhufee affeerraa sana namuuf ergamaa gara inni jirutti ergamus abbichuun dafee hin dhumne. Barii garuu Dajjaammash Abarraa fi Adoolf Paalaaski sibisibii manaa bullukkoo uffatanii barcumarra taa'anii osoo yaadaa jiranii dubartiin bishaanii galtu daawwaffattee ajaa'ibsifattee dhaabbattee fageenyatti akka waan ijji ishii hin amannee tokko argitee ilaalti. Ija sukkuumaa abjuun immoo guyyaan osoo hin rafiin jechaa turte. Dajjaammash Abarraanis ilaallee dirree waraanaatti alaalatti yoo ilaalan waan argan gammadan. Adoolf Paalaaskiin hodhu ilaali itti hin jedhan. Lameenuu waan arganitti gammadanii. Abbichuun garuu isaanitti dhufu waan hin fedhu waan fedhu hin fakkaatu. Kanaafis Dajjaazmaach Adoolf Paalaaski sibisibii ta'anii qeetti eeguu dhiisanii farda fe'atanii itti gulufanii. Adoolf Paalaaski wabeeffachuun waa'ee abbichuu Tacaanee Joobir yaa Habashaa jabduu keessatti akka dhugaa ba'etti loltoonni abbichuu lafoo gara kuyyuu abootee fi warra jaarsootti galanii erga darbanii baay'ee turaniiru. Abbichuun dargaggeessa Salaalee kun hoogganaan raayyaa ammamii akka ta'e tilmaamuun isin hin dhibu. Loltoonni lafoo dursanii darbanis warreen faradoo yaabbatan ammoo duubaan deemsaaf qophaa'anii turanii. Yaabbattoonni kanneen keessaa tokko farda daalacha, tokko boora, tokko immoo farda gurraacha gulufaa ture. Alaalaan sadanuu gara Dajjaammash Abarraa fi Adoolf Paalaaskitti gulufuu erga turanii booda jidduun gulufsiisuu dhaabanii faradoorraa osoo hin bu'in egaa mari'atanii booda abbaan farda gurraacha abbichuun dargaggeessi goofareen biilaa garbuu biraa fakkaatu fardicha as xiichee. Abbichuun eega bira ga'ee fardarraa utaalee bu'ee nagaa gaafatee booddee hiriyoonni isaa dirree waraanaatti waliin gombisaa turan mallattoon akkuma yaameen battalatti didichaa bira ga'an. Isaan Warquu yookaan Mucaa Shee Huseen fi Abtaamoon turanii. Affeerraa nyaataa dhugaatis ta'ee qundufii unanii bookas girgirciitti cooma muranii. Xaaliyaanonni biyya hin gadhiisne waan tureefis karoora barnoota addaan kutetti deebi'uu hin qabu ture. Diinnis qeetti yoo deebi'u firoota isaa, haadha isaa fi firoota isaa hundas hin teessisan waan tureefi kan Tacaanee Joobirtu barreesse. Laga Abbayyaa gammoojjii Waajjuu Mogormeettaa Gindibiratiif Amboo ce'uuf yaadaa ture. Ce'es weerartoota Xaaliyaanii faccisuun jireenya isaanii bosona godhachuuf yaadaa ture. Gara qeetti galuuf garuu waa'ee obboleeyyan lamaan isaa dirree waraanaa irratti tokko imimmaan buusee awwaalee tokko galaa Joobiraa haa ta'u haa booji'amu. Inni garuu jiras du'uusaas dhibamee sanatu garaa isaa nyaata ture. Dajjaazmaach Abarraan garuu jajjabaadhu haati teestaanaan gadameessi ishii goototaa kan da'e ni jabaataatii jajjabeessi lola Xaaliyaanii jedhaniini. Giiphii isaanii keessaa abbichuuf harkatti kennuuf kennaa harkaa qopheessanii haadha abbichuuf akka deeffamu itti himee qabiyyeen xalayichaas kan beeku kan barreesse Dajjaammash Abarraa fi kan ishee dubbise sana qofadha. Dajjaammash Abarraan abbichuun guyyoota baay'ee haadha isaa biraa akka hin turre itti himanii. Dajjaazmaach Abarraanis loltoota isaanii gara saaqaa fi gammoojjii jaarsootti duulchisuuf karoora qabu waan tureef abbichuun holqa da'annoo ta'uu qabee
akka isa eegu itti hime. Akkuma xumuraniin aadaa addaan ba'uuf yookaan warquu fi Haabtaamuun Abbichuu dirree waraanaa irratti xaaliyaanotaa fi baandota irraa waan saame akka kennaaf dhiyeesse. Kanneen jalqaba Dajjaammash Abarraaf Shugguxii ture. Kolonelaaliif Seefii Tasfatsiyoon Biraayif immoo Seefii Gaashuu Adoolf Paalask yookaan lammii Cheek Rippaabilikiif ammoo Seefii Tambee irratti ittiin seenaa hojjete luqqisee laateef. Abbichuun egaa obboleessa hangafa qilxuu jalatti awwaalee booda Seefii lolaaf isa onnachiisu kan obboleessa isaa fi kan hidhataa turedha. Kan ofii nama jaalatuuf kennus kan obboleessa ofii ammoo hidhatee deeme. Obboleeyyan isaa du'aan dhabe itti yaadatama. Abbichuun nagaa adda ba'iinsaaf dheeraa erga taasisee fi yaadannoo erga hiree fi booda garuu warra jaarsootti yookaan dhayeetti fuula garagalfate yoo buluuf Dajjaammashis ta'e keessumoonni biyya alaa isaan kan biraa turan dhaabbatanii amma argaa isaa jalaa fagaatutti dhaabbatanii ilaalaa turanii. Namoonni biyya alaa isa faana turan Itoophiyaa gallakkisuun biyya isaaniitti galuuf ka'anii Abbichuun garuu qabsoo caaluuf aanaa warra jaarsootti qajeelee Bootonni Salaalee diina weerartu fagootti ofirraa ittisuuf duulanis booda qe'een isaanii lafa tabba baandotaa taate. Gareen baandotaa kunis Damisee Ingilaa. Damisee fi Xaaliyaanonni Waajjuutti duulanii Dajjaammash Galataa Qorichoo Kabbee Jimmaa Kallachaa Qanyaammash Tooraa Qurbiifaati fi Giraazmach Masqalee Xinnayyoo hoogganamu Waajjuu fi bulchaa Cuubataa harka isaaniitti buusaniiru. Fagootti diina muddee booda lafatti dhaloota isaa warra weeraruun Abbichuun gadda guddaa ture. Inni alaalatti haleelaa tures booda jarri qe'ee qabachuu ishii hamaa ture. Boqonnaa homaa malee deebi'ee waraanatti seene. Sanarraa kan ka'e Waajjuun Xaaliyaaniif hin bitamu jedhee waan dideef warri jaarsoo hammi ta'e Damisee Ingidaatiin hoogganamuun Xaaliyaanonni karaa qajeelummaan Waajjuu Giraazmach Baalchaa Cuubatoo barbaacha bu'anis qaana'anii fi injifatamanii deebi'anii. Abbichuunis dubbichatti gammadee hin turre. Waajjuu fi warri jaarsoo wal waraanuu isaaniitti osoo hin taane baandaaf Xaaliyaanii Waajjuun rukutamuu isheetiin. Baqqalaa Mallasaa, Shaashoo Taaddasaa fi Abarraa Tolaa irraa odeeffannoo argamedha. Damiseen baandaa tures. Rukutamee milkaa'inni jalaa badee Xaaliyaanonni hedduunis gammoojjii Waajuutti dhumaniiru. Abbichuun Salaalee Qarbatoo yookaan Raayyaa Azaboo Maayicaw Ambaalangee gammoojjii Tambee Ambaa Durkumaa Aba'adii Maqalee mootii Itoophiyaa biras darbee Xaaliyaanii fi baandota dadhabsiisuu isaatiin Roomaatti beekame. Sirbi Salaalee sirbamuuf irra darbee namni maqaa isaa ol kaasee garii goota koo jedhee taayitaa laateefii hin jiru. Seenaan isaa ammana guddaa ta'e osoo jiru taasa awwaalamee akka nama bara jireenya isaa homaa hojjetee hin beekne bishaan nyaate. Seenaan Oromoota hedduus seenaa Abbichuu faana tokkuma. Biyya tanaaf gumaacha guddaa qabaatanis Oromummaa isaaniitiin maqaan isaanii awwaalame kan isaanii kan warra gaanii leellifama ture. Hooggansa Salaalee irraa waraanni Maayicaw deeggarsa ijoollee biyyaaf taasise guddaa ta'us qe'een Qanyaammash Bayyanaa dabalatee Xaaliyaanonni guutuu biyya wayitaa qabatanii fi Itoophiyaanonnis qabsoo hin bitamnuun taasisanii yoo itti fufu manca'ee onaatti jijjiirame. Salaalees ilmaan jaalatuu fi itti abratu hedduu dhabeera. Galataa Qorichoo bulchaa fiichatee hojjechaa eega ture booda yoo boqotu Dabra Libaanoositti awwaalame. Abbichuun seenaan isaa nama biyya alaatti jalqabatti barreeffame. Biyya keessattis garuu maqaan isaa akka ibidda dibame ta'eera. Haayile Sillaaseen tarii mucaan kun boru ija jedhuun Abbichuu ilaalaa ture. Maayicaw fi Tambeen gaafa jiran aariin bu'aa obboleeyyan haaloo fiigaa kan ture. Abbichuun Haayile Sillaaseef hin ajajamtu jedhee ture. Kun immoo gara hanqoo akka itti qabaatu taasisee ture. Haayile Sillaaseenis yeroo biyyaa ba'uuf xiyyaara kaabatu jechidhuma yookaan ergaandhuma inni Dajjaammashitti dubbate. Yaa Alleejuu Nagar Adaraa Abeloon Abbaraa yaadu. Warra jaarsootii erga ga'ee booda bineensa nyaate hayyuu sudde mootichi akka namoota sodaachisanii fi
fannisaa ture yookaan ajjeese ture. Carraan isa qaqqabuu hin oolu jedhamus ni jira. Weerara Xaaliyaanii ilaalchisee isa laalee akkanatti haabbichuudhaaf sirbeemu. Intaane yaadajjaa galataa baandaanqee keetii cooma murataa Xaaliyaanii manduree keetii daadhii unataa diinni diina nama nyaataa maali garuu hojiin damise hingidaa. Obboleessi kee ilmaan maayica'utti awwaalee xiiqii fi aariin dhaalee abbiin didee bosona galee abbiin mana didee hiddee amma garuu moojidhuma isaa sodaan natti muddee. Takka abbaayi mogorii intakka waajuu jaarsum abooteetti marmaaraa baalchaanis waajuu harma hodham. Abbiinis didee jara muddee lakki dhiisi yaadamisee hingidaa harka ofiitu fida hidaa. Duuti silaa hin haftuu yaa abbichuu eegaa didanii mee qarreerra marmaartaa itti muddi biyyaa baasi jedhanii salaale gootummaa fi cimina abbichuu afoola adda addaan ibsanii turanii. Seenaan gootota kana akka cirracha galaanaa kan waraabamee hin dhumnes yoo ta'u gabaabbinaan galmee seenaarra kan laalle akkas fakkaata. FUM irraa galmee seenaati. Waan faana turtaniif guddaa galatooma.